mucaa kana mudatee viidiyoo isii kana hamma dhumaatitti dhageeffadha. Ani waan takkan dubbadhu waan iddoo riippoortii irratti nama keenya irratti dalagaa jiran namni afaan Oromoo dubbatu saba biraatuuf hin jedhee alaa gale jedhee ani viidiyootti aan isin hojjadha. Viidiyoo sagalee isii kana barumsa isinii ta'a ijoolleen biyya Arabaa jirtan viidiyoo kana dhageeffadha. gowwomsuudhaan irraa hatame gin hamma dhumaatitti dhageeffadha. Hanna raawwatame kanammoo bee afaanuma isiitirra karaa kamiin akkaataa kamiin irratti raawwatame waan jedhu san irraa dhageenyaa kallattii mangala isiitti isin dabarsa. Maqaa keetii fi biyya irraa galte rakkoo isin mudate san maqaan kiyyaatti biyya Suudaan irraa gara Itoophiyaa dhufe gaafa jiru kana keessa gaafa biyya fudhatu jechuudha. Halkan dhufee akkam achi gadhee isaa fudha tokkotti bu'e. Halkan kana immoo tasa bu'e aramni tasa fakkeetti namuudhaan koortii yoo qabuummoo maatii na eegu laalee jennaa olaan irraan dhabe namni waliin jira nama islaamatii nama walirra wal beenu maqaan isaa Sayidaa Qaasim jedhama. Immigireeshinitti duraan paaspoora isarraan baafadhee ture. Achiin isa olaan irratti argee jennaan ቡያንተ የምር እየተቀላለድን ነበር። መቼም አልተናደድክብኝም አይደል? መኪናን ያፊፍ ታደኒ achiin hayyeenaan jedhee ganama hin bibilee waan baay'ee hamilee nama cabsu waan baay'ee keessa namaatitti dhagamu. Taaksii as keessa kanaa yaafannoo jennaan as keessa hattuudhaan jedhe warra taaksii wallahi taaksiin boolee keessa jiru attu sin jedhe taaksiin warra wayiin jirti achi keessa kan numaa yaafannoo jennaan as keessa hattuudhaan jedhe gara biraatti achi yaanee yaaffannaa fakkaatu taaksiin nagaan jirti kun hattuudhaan jedhe kan boolee keessaa hayyee jennee waliin dafee deeme bakka roobni illee jira shaanxaa kana isa baadhate shaanxaa kana sirraa fuudhee shaanxaa guddaadha kiiloo 50 akkas qabata ceekumarra baadhatee deeme achi namoonni gadi buuse lafumarra harkisuusi yoo yaadhanii dafee ni jalaa deemanii akkasitti fiiguu dadhabee suutuma dubara deema dumaa deemu namoota afurii wayiitti dhufne dhiiraa fi dubartiidha dubartii lamaa fi dhiira lama dubartii gurguddoodha namuma islaamaa fakkaatanii afaan Oromoo dubbatan guddinuu achiin anaa galu baga nagaa hangatti naan jedhaniitu isaan kararratti eeganii kana siin jedhan kararratti eeganii walumatti makamne baga nagaa hangatti naan jedhanii nullee bartana fuudhu dhufteena jedhan takka waliin jirti harkatti immoo waan qabatan isaan afaan wanta duwwaadha ofumaa barshaan tan keenya nu jalaa hafee mordeemtanii fudhattan naan jedhanii isii fuudhu dhufee nuun jedhe tokko viidiyoo kana wanni callisee jedhuu fi hamma isin addaan baafattaniif kutaatti aanutti isinii hojjata inshallah. Illee suudii dhuftee bara jedhee natti haasa'e yoo akkana isaanii walitti makamu immoo konkolaataan wayillee karaa dhaabattee dhaabattee achuma bira dhaabatti konkolaataan walirraa achi siinee daqiiqaa 20 akkas deemuudhaan miilaan achi baatanii jechuudha. Miilaan achi baanee konkolaataa san bira yoo kennu hayyee koottaa kaatanuma yaabbatanii eessa deemtan jennaan qaaditti deemna jedheen Sayiidaan hayyee koottaa walumaan deemna nullee Adaamaa gallaa jedhee shaanxaa qabanii konkolaataa duubannaa kaayan. Jarri tun jechuudha isuma waliin ta'anii Sayiidaan waliin namichi tokko fudhanii kaayanii eessa galtan jennaan Shaashamannee galadhee Sayiidaan hayyee haqa qaaditti isin geessina nama kennaa miti wal gargaarraa akka kana waliin gargaarre maal wal gargaarra jedhanii achiin duuba nama afurii yaabbannee isaan shifeera fi namichi tokko kumbiraan ta'anii deemnee yoo xiqqoo deemnu immoo tiraafikiin asitti nama qaxxaa namni tokko bu'uun dirqama jedhan. Shufeeratu kana jedhee isin buuse nama kana. Shifeera fi shifeera birtaa'u kanatu waliin haasa'e. Kan namichi gaabbinaa taa'u. Dubartoota sadii fi Sayidaa kana wajjin nama afurtaanii duuban ta'e. Achi ana bu'a mooreessitu tura namicha tokkotu biraa bu'e. Biraa bu'ee ka'ee ka shifeera bira taa'u kun xiqqoo achi deemee dhaabeef. Deebi'ee ammallee xiqqoo daqiiqaa 5 akkas yoo deemnu gabbinaa jiru bu'ee jechuu dura ammallee daqiiqaa 5 akkas yoo deemnu ana muusitu bu'ee Sayidaa duubatti ilaalee hayyeenatu bu'ee Sayidaan hin bu'ee konkolaataan kaasan hayyee dhaaba fi'an jennaan asachumee naan jedhanii amma natti jaanjisanii nama afurii natti haasanii waraqaa wayii muratta karaa ittiin deemtu karaa ittiin dabartu amma naannoo sani fagaattanii turtan jechuudha. Xiqqoo masiinee. Makiinaan socho'ee. Waraqaa wayii murattanaan jedhanii atii fi isilleen jedhan takka wayii alaa dhufte jedhanii. Isin lamaan bu'anuu jedhanii gad nu buusanii bakka sibiila uumamallee maashiniin isin qabadanii gurrarrallee warqii na baafatanii harkarrallee mormarrallee na baasanii
baaspoora fi birrii 200 kan kenna. Okay. Jarrumaan tun Jarrumaan achi keessa. boorsaa xiqqoo qabannaan dhiisi kanallee qaba. yeroo kana Saayidaan bu'ee karatti hafe. Sayidaa ganne xiqqoo deemne. Ishi. Sayidaa dhaabaa fi odumaan jedhu afachi faccatti illee buutaa asumatti illee dhufanaan jedhanii. Achi gadi bu'ee baaspoora bichaa boorsaa keessaa fudhanii kumaanaa kennan. Ofumaa sii kennan. Kumaanatti kennanii achi ganna buusanii achi booda waan ta'e hin beeku natti dhufananii. Sayidallee addaan banne ko'umatti hafeanii yoo inni dhufe yoo xiqqoo irratti dukkanaa'ee xiqqoo of beeku immoo wanti yoo irraa siqu isaan irraa fagaatan. Chief poolisii wayiitti himeen jennaan taargaa qabattee naan jedhee konkolaataa qabanne jedheeni achi booda bakka ariifannoota na dhukkubee gaara. Qabeenyi mee as keessatti si jalaa badee as keessatti maal fa'aa qabeenyi si jalaa as keessatti badee jarri fudhattee deemte? Qabeenyi achi keessatti badee boorsaa xiqqoo harkaa qabu kana keessa qarshiin qaba. Asharafatii jechuudha. Riyaala Suudii birrii 2,000 qaba. Silkii wahiillee qaba. Silkii lama 700 miti birrii Suudii. Riyaala 700. 700 qabdi silkii lama hin jirti. Takka immoo kan itti fayyadamuun jirti. Bilbilatti silkii 3 harkaa qaba jechuudha. Bilbila 3. Bilbila 3. Shantaa kiiloo 50 kana keessa illee maashinoonni hin jijjiiranii. Bakka waliigalatti riyaala Suudii 700 akkasiin ta'a hiiqaa bitadhillee. Kana guutuu wanta kanatti hin kennine baaspoora tokkitti naa kennanii 200 immoo kan ofii naa kennan. Riyaala Suudii 7,000 fi 500. Okay. Waliigala kasi jalaa fudhatanii jechuudha. Okay. Kana fudhatanii achumaan miliqanii ati san booda hin dhibamte. Achi booda na dhukkubee namootuma kararra deemantu kararra na kaasanii bakka baankii wayii geessanii. Achi maallaqa wayii akkaawuntiidhaa hin qabaa yoo akka of beeketti sannaa baasanii akkasitti geggeessan isaan. Karaa saniin namnummaan achi jiru si geggeesse jechuudha. Mee namoonni si duubatti hafan obboleeyyan teenya biyya alaa jiran kanarraa maal baratanii ergaan isaaniif dabarsuu barbaaddu fi ergaan qaama mootummaatiif ati dabarsuu barbaaddu maalidha? Ergaan ijoollee biyya arabaa jirtu kiyyaan dabarsuu barbaadu akka nama amanne amma amantaa fakkaateeti amma inni kana shawwade nama islaamaatii majlisa keessa hojjedhaa naan jedhe immoo markaza quraanaa wahiillee achi keessatti argee olii qara'aa turre markaza maqaan isaa markaza hikmatul anbiyaa jedhama achi keessatti argee bakka nama gaarii nama amantaa jabeessu fakkaata. Kanaaf nama amanuun gaarii miti. Nama ofii nama fuun namatti dhiyaatu yoo ta'in hin amanina of eeggannaa godhaa jechuu barbaadeen fuudhee kiyyaa. Immoo qaama seeratti illee hawaasa kiyyallee akka naa hordofamee namichi kun naa qabamee yoo qabeenyi kiyyallee naa galuu barbaade naa galuu baates namni biraa akka hin miidhamne na boodan jechuudha. Kanaaf suuraalee yeroo san inni teelegiraamaa fi maaliin si barreessaa ture san suuraan nama kanaas hin jiraa jechuudha. Hin jiraa suuraa hedduutu. Galatoomii ulfaadhu baga rabbii fayyaadhaan biyya kanaan si ga'ee gara fuuldurattis hojjetteen argattaan jijjiiramtaa homaa miti kunis ni darba. Qaamni mootummaa akkuma amma argaa jirtan akkuma amma dhagaa jirtan guyyaa adiin ilmi namaa saamamaa jira. Guyyaa adiin immoo hattuun karaa kanaan xaarii isiin waggaa tokko guutuutti xaarte kan saamee ofii ittiin badhaadhaa jira. Kanaaf qaamni mootummaatis naannoo eerpoortiitti to'annoo hordoffiin barbaachisaan osoo godhame fakkeenyaaf viidiyoon guyyaan isiin seente sun achirratti guutumaan guututti mul'ata waan ta'eef wanni namni kun godhe kanaaf karaa saniinis kaameraadhaan hordofamuu hin danda'a. Qaamni seeraatis kallattii kanaan isaanis himannaa isaanii banataniiru karaa kanaan hin laalama jennee yaadna. Galatoomaa ulfaadha. Obboleen kiyyaa akkuma argeetan gurri keessan dhaga'e namni ilma namaa nyaataa jiru. Ijoollee afaan Arabii beektu biyya Arabaa ta'anii galanii deebi'anii ka'anii ijoollee keenyarraa mallaqa nyaatan jechuudha. Intala kana waan isii gochaa jiran sagalee isii dhageeffatan an beekatu maaliin callise maaliif callise dhugaa Rabbii dubbachuuf jechuudha. Rakkoon intala kana mudate ana mudate. Waan ana mudate waan ana rageessire ani gaafan jedhu gaafan taa'ee yaadu wanni kun ana qofa raga'e jedhee murteesse. Garuu immoo namoota hundarra ga'aa jira. Namoota hundarra Finfinnee keessatti ga'aa jira. Gaafa alarraa dhuftan gaafa galuu heddan
makiinaa mootummaatiin dhala makiinaa alaa yaabbatina namichi sunillee qilleensa irratti hafee amman isaan akka shakkanitti tarii yookiin namicha san ta'uu danda'a malee namicha sanii miti akkuma ana godhan namicha sanis godhan nama ajaa'ibaa bara an viidiyoo kee asuma irratti dhaaba hama viidiyoo biraatti walitti deebinutti naqannaa tura